dhufeen hojjannee gochaartu laayivii waraabee sa'aatii guuttachuudhaaf intarneetii hin qabu dhiisuudhaaf yuutuubii kun nama irratti biyyattii hongaree waan baay'ee ittiin hojjetaa itti beektu waan baay'ee irratti nagaa isiniif haa ta'u kabajamoo fi jaalatamoo maatii koo maatii chaanaali akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii akkam jirtu akkam isaatti kana baricha kana keessanii bagatti si gahe guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan nuu dhalateera mandara daawwitetti egaa gooftaan keenya nuu dhalachuu isaatiin ifa bara bara argannee warra toratti jiraatu taane sinin jedha anis nagaa kooti nagaa guuturraa faa qaba ana bulettiin keessanii karaa hundumaan gargaaramee gooftaa keessatti eegamee egaa yaanni gola keessa jiru otoo hin taane yaanni gooftaa na gargaaree karaa hundumaan nama sa'aatii kanaaf baricha kana argatee kinoo taa'ee si waliin haasa'u ta'ee jira kunis gargaarsa waaqayyootiin maqaa isaa eebbifamu bakka kallattii hundumatti gargaaramtan firaaf lammeen keessa warra biyya keessa golli sin jirtan keessa maal fakkaata ayyaan akkamiin dabarsitan egaa waa'ee ayyaana sitti mudhufuu koo sa'aatii meeqa sa'aatii tokko ta'uudhaaf argan keessa jechuudha akka dachee Dubaayitti amma kana tursiisee hojiidha jechuudha haa ta'uyyuu malee guyyaa hadhaatoo gungumuun oole jechuudha karaa biraa ayyaana natti dhaga'ama karaa biraa immoo hojiin natti ulfaate haa ta'uyyuu malee gooftaa keessatti gargaaramee fayyaan koo tooratti eegame maqaa isaa eebbifamu deebi'ee isinii dhufee jira jechuudha akkitti nan isinii dhufees kinoo irbaata nyaachaa jechuudha waa'ee guyyaa har'aa ayyaana guyyaa har'aa irbaata nyaachaa kitifoo foon hindaan qofa nyaachaa si waliin haasa'uu dhufe jechuudha kaddaama itti fille zeekida maal gochuu dandeessanii kan guyyaa nyaatamu halkan nyaadha jechuudha ruuzii maaliifi qabeenya natti baay'ate waan ta'eef egaa yaa obbolootaan koo mee akkamiin isin qabee jira ayyaanni gannaa maal fakkaata ana bira bareedaadha waaqayyoof galanni haa ta'u egaa kinoo ani babbareedee isinii dhufee jira akkana gochuu jaallatee immoo gooftaadha kinoo kennaan koo guyyaa lama dura na reebee na caccabsee argitaniitu viidiyoo isa duraa irratti yoo ta'e har'a fa na godhee uffata naa bitee jechuudha kunoo akka kanatti akkasi fuuldura taa'isee jira warreen tuttaa kana jaalattanii bitachuu barbaadanii gadi isa 25dha soba miti qoosaa miti kuni komentii irratti barreessaa warri Dubaay keessa jirtan ol dargochuu hin dandeessu takkaasa 25 gosa baay'ee jira delivery garuu 25dha uffannis 25dha baay'ee nama ajaa'iba haa ta'u warri akka koo mana lakkinaa keessatti suuqii deemuu hin dandeenye garuu talabachuu hin dandeessu warri suuqii deemuu dandeessan garuu sa'aatii kana uffanni qorraa uffanni xiqqoo qorraaf ta'u oriijinaali suuqiraayyuu birriiddaa warra saddabachoodha garuu bakka walaan irra 25 minne tuuttaa kan duratti fasanaa wal fakkaata garuu koppiidha malee jechuudha haa ta'uyyuu malee suuraalee garaagaraatiin hin bareeda kalarii gosa baay'ee jira yoo barbaadan lakkoofsa kosinii kennee yoo barbaadan immoo barreessaa achirratti jechuudha achirraan ol dargachuu hin dandeessu isin jedhaan qashtiin keessan akkasi fakkaata ayyaanni waaqayyoof galanna haa ta'u otoo gungumu otoo bakka waan baay'eetti qabamee biizii ta'ee jiru galgala kana hargadee waaqayyoof galanni haa ta'u egaa ayyaanni odduma jiranitti ayyaanadha wannan waaqayyoof galanni haa ta'u uumaa fi galateeffatanii karoora keessanitti jabaachuudha karoora keessanitti jabaadha sinis dabaree sin geessa guyyaa tokko biyya keessanitti galtanii akka nama kamiyyuu ayyaaneffatanii ollaa keessanii fira keessanii maatii keessa waan ta'e iddoo tokkotti waliin dabarsitu jechuudha kanaaf yeroo hunda alaala teenyee hin dabarsinu guyyaan jira guyyaatti deebinee biyya keenya keessa teenyee ayyaana dabarsinu jechuudha waaqayyoof galanni haa ta'u innis gooftaadhaan hin danda'ama waan hijoon isa baaneef karooraan hojjannee isa baaneef xumuranne warra yeroo hunda aarsaa kaffalotoo hin taane gatii aarsaa keenyaa immoo warra nyaachuu danda'u warra dadhabbii keenya argee taa'ee nyaatu yookiin itti gammadu ta'uu qabna jechuudha yaada keessan hin baaccaasina sinin jechuun jaaladha haala keessatti ilaaltanii akka koo abdii hin kutatina egaa waaqayyoof galanni haa ta'u guyyaan har'a guyyaa baay'ee miidhagaadha egaa firaaf lammiin karaa adda addaallee ayyaana yoo dabarsanii ani immoo sagantaa yoo hirmaachuu hin dandeenye sagantaan hin jiraatu karaa adda addaa kadhannaan hin jiraatu malee sagaluu hin dandeenye
tokkoffaan wanni kiyya earfoonii kiyya gubatee ture ta'us immoo saappii kiyya bilbila kanaa cufamee ture jechuudha. Sun immoo baadhee hojjechuu hin danda'u guddaadha. Akkasuma tonguungumu haa ta'u malee narra darbee jechuudha. Egaa caalaan kiyya kaleessa malee dheengadda naree ture viidiyoon duraa ilaalaa gaasan isin deebisuun hin barbaachisu. Innis sababuma jaalala kiyyarraa ka'ee waan baay'ee na jaalatuuf overii waan ta'eef jaalala kiyyarraa bilbila kan callatee hojiirra jira. Jalaa kaasuu hin dandeenye. Chikii biraa qabatte na reebe ture jechuudha. Argitanii iddoo inni na burusse guyyaa lama dura akkana ta'e ture. Ayyaanatti immoo si jaalalli kee akka malee qabee asii bilbilee naanii itti jalaa kaasuu diddee kanaaf si waa beeksitu meenaan jedhee. Egaa yeroo abbaa mana keessa sirreebu daftanii hin aariinaa yookiin jaalalaaf ta'uu danda'a akka kennaa kooti jechuudha. Kennaa kiyya jaalala marra kan kenna reebee har'a immoo saapiraayiz na godha jechuudha guyyaa ayyaanatiin. Uffata too hin beekin bitee naa fide jechuudha na reebee ani garuu uffata mitiidhi bakka isu fana jiraachuu hin barbaadu ture jireenyum kan tabaalame kana moola bulti kan tabalame nan diiga'ee ture. Egaa gooftaadhaaf galanni haa ta'u uffata akkana bareedu naa bitee jira sinin jedhaa sinis abbaan manaa keessan gaafa sinitti dheekkamuu fi gaafa sirreebu daftarii abdii kutatina jaalalaaf ta'uu danda'a sinin jedhaa yookiin immoo yoo sin xaaxxiftanii mataa irra darbitan gassin buusuudhaaf ta'uu danda'a. Egaan illee baay'ee wani jedhu isarratti isa abbooma jechuudha. Isumatu na abbooma. Inni miilanaa garuu jaalala. Inni miilanaa jaalala farreeffame sinin jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u warri garachaadhaan gootatti dabalamtanii like naa gochuun dagatinaa subscribe naa gochuun dagatinaa koottaa nutti dabalama walitti dabalamna obboloota keenya warri biyya karaa hundumaa keessatti warri like namaan goone immoo warri subscribe namaan goone immoo like subscribe waliif godha. Wal guddisuu bara wal jajjabeessuu bara ijoolleen ganaa jalarraa subscribe barbaadan jiru subscribe godha YouTube nama kamiyyuu irraa argitanii wal bira darbina warra biraatu argitanii amma yoo kana namni tokko bane jechuudha. Namni tokko YouTube bane maal godha kaleessa maal jedha ndawuma ilaalee hin beeku kaleessa maal jedha nama dhibbaa nama kuma 99 galeera nama kuma 99 kuma dhibbaan galaeetanii sheertu naaf guutaa jedhanii jaraadha jechuudha. Argitanii achi tokko beeksifachuu barbaade YouTube shidhaanis koottaa galaati muluun keessan asirratti subscribe godhaadhaani guyyaa tokkotti talaaf maatu ta'a subscribe isa bira kan jedhu nama kuma 99 namni kuma 99 achirra deemaa jechuudha. Guyyaa tokko raawwata jechuudha kun keenya garuu maatiin nu ta'a jennee sa'aatii 24 booda boruun maatii sii ta'a ati dura naata ifa warri jedhamtu jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u yeroo duraa maatiin haa ta'e namoota baay'ee gaafadhe naa dabalamaniiru eebbifama. Akka jirutti immoo jechuudha maatii kan naaf ta'ee jiru sana narraa yaasa jechuudha. YouTube'n narraa kukkutee zeerootti galchee achi boodani ijoolleedhaan maatiin haa ta'e jechuun nan dhiise jechuudha. Zinjee nan ta'e sa'aatii 00tti galchee nan dhiise jechuudha. Isa viidiyoo irratti waraabuu jamre zinjee jechuudha. Achi halkan tokkotti nama 80 dabalu sirriitti fakkaate halkan tokkotti nama 80 ganama naan ka'u nama 96 wajjin kan galgala nama 10 galchee bule jechuudha. Achi shedhe karaan booda maatiin haa ta'an jedheenis viidiyoo irratti waraabuu jamre jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa jabaadhaa gola keessa jirtanii ilaalina mee bara haaraa akkamiin dabarsitan bara haaraa akkamiin eegaltanii jirtasiin jechuufani karooraan eegala warra moo'atan ta'a utuma hir'uun jiru utuma wanti baay'ee nama yaachisu utuma golli keessa nu garaafaa oolu nu dhiphisaa oolu nu boochisaa oolu jabaadhaa karoora keessatti abdii hin kutatina warra fiixaan baastan taasa karoorfattanii egaa isa eegaltan fiixaan baafadha warri karoorfatee immoo karoorfadha ofuma keessaniin karoorfadha maatii fi firoota hiriyaa faana karoorfatina namni tarii siistematti nama balleessuun beektan jechuudha. Maatis ta'e firis ta'e alagaan karaatti nama balleessuun beektan namni baay'een waan gaarii namaa yaaduu hin jiru. Gooftaa keenya saamii kana alfa kana uume malee wanti namni gaariin namaa yaadu baay'een jiru jechuudha. Namni karooratti nama galchuudhaaf nama yaadu hin jiru hundinuu kan ofiisi godhachuu barbaada jechuudha. Kan ofiisi hojjechiifachuu barbaada malee akka ofii keetti hojjettee nama taatuun barbaada jechuudha. Yeroo hunda deddeebinee biyya nama keessatti saqaaya'u uffata jechuudha.
ani waggaa tokko waggaa lama bichaan ta'anii dabarsee biyya namaa keessatti jira waggaa 9 guutuu biyya namaatiin dabarsee jira biyya tokko hin deemte otoo tana otoo hin ligajjooru jira haa ta'u malee waaqayyo galanni haa ta'u isa keessa carraa gisee lama muqataa fi biyyattan dabarsee inni sababa anaan galee jira yeroo lama tokko Beeruut irraa tokko Saawudii irraa jira yeroo lamaanuu yeroo sababa anaan galu guyyaa hayyaana muqataa fi hin galee waaqayyo galanni haa ta'u egaa Odduma jirutti hayyaanadha waan hani immoo fayyaadha hundumaa caalu jechuudha inni hundumaa caalu immoo hojjetanii iddoo jaalaniif sana waan baadhiif sana galmaan gaanii gaafa deebi'anii galan hayyaanni barumaan hayyaana jechuudha gooftaadhaaf galanii haa ta'u ijoolleen keessa immoo ayyaaneffatu jira ayyaanni dhumaan qabu kan gooftaa keenya nuuf kennedha jechuudha egaa yaa obboloottan koo an akkasitti uffata haaraa bitadhee jira uffata naa bitee jira siniin jira uffanni kan biraas as keessan jira jechuudha uffanni lammata kan naa bitame sinitti agarsiisa siniin jedha kana biraan immoo misaa hin nyaanne guyyaadha hojiirran oole bokkaan roobee ture jechuudha bokkaan roobee naani aramni hoy finqilaacha xabannaa deemne biyyoo haa'uu qabnadhaan ishaan maasni godhuree sana fidi kana fidi sana makiinatti galchi kana makiinaa keessaa baasinaan jedhu garuu afaan deemu jettanii afaan deemu naan gaafa nan deemu saafana inni algarraa gadi guuramee otti deemsa waaqayyo galanni haa ta'u araba Dubaay faana alam bahee beeku hojii mala keessan hojjedha malee jechuudha egaa annasan isa guuranii achi guuree nana fixee dhufumoo daqiiqa 5 yoon teenye waan ta'e fudhanii deematti nurkatti cabeedhaan fiiganii fanxilaasa fudhanii deeman bokkaan rokka malee roobeedhaan jechuudha ashedhe ani bisaatoo nyaatan isaati kana ga'e jechuudha amma bisaan nyaachuu akkamitti yaada isinitti fakkaate achiin roozii kan guyyaa yaatamu alkaan nyaachuudhaaf fidadhe jechuudha saa tokkotti kumuluu maaliif kaayyoo kootiif haadhagaa namni daabbolee tolfate dachee Itoophiyaa keessa ani roozii isa guyyaa nyaadhe nyaachuudhaaf ture galgala kana nyaadhe jechuudha guyyaan jira yeroo itti ani waan biraan jedhutu bahamu waan tokko qabaadhe iyyeesuma biyya abbaa kootii faana diindilu marra taa'ee bakkuma isaan karaa masarata ta'an sana taa'ee paarsal wakkanaa bitadhe isaan faana nyaadhe baay'ee tokko dasnaadha akkattan hagu sunitti fakkaate warra akkasii faana nyaachuudha dhugaa kanaaf yaa obboloottan koo jabaadhaa warra karoorfatanii xumuratanii milkaa'anii itti gammadan ta'a warra horanii baay'atan ta'a warra karooran adeeman ta'a siniin jedha ani kaafiro qashtiin keessan haala kanaatiin bareedee jira ayyaana gannaa akkasitti na dabarsee maatii kootiin bilbilee kaardii guddaan na alkalaawwanii siimisa guddaa kaardii birii 500 watti galammaxutti godhachuudha waaqayyo bakka keenyatti nagaa isaanii saafanii haa baay'isu dachee kootiifis nagaa haa baay'isu egaa maatiin koorraa muka nafasimtu maatii kooti jechuudha like gochuun dadhabina wanni kiya video baay'ee na jalaa ajjeesaa jirtu jechuudha like maal lakkan wanni godhuu nan dandeenye jechuudha sin jechuudha video ilaala magariisa godhee naannessa gurraacha godhee dhaaba jechuudha video keessan galaa ilaala akkasuma postataa waltani video YouTube studio keessa deemaa jechuudha analyst galaa ilaalame video keessa maal irraa sadarkaa akkamii keessa akka ilaala post gochuun nama deemu garuu yoo hin ilaalamne yoo hin tuqamne gadi sini waan sini lakkaa'uu qabu jechuudha kanaaf kan namni sini ilaalu immoo yoo sin kan nama ilaalta yoo kan nama like gootan namni kan keessa like gochuu danda'a jechuudha ani garuu notification eegel like gochaa oola afaan sadi barreessaan baay'ee jechuudha maaliif internetii hin qabu jechuudha sayyuu kan internetii ishiitti barreessan yoo argadhu yeroo mi'a geessu akka tasaa kan jara akkana dhufte jechuudha gidduu kana deemti yeroo sana nama sadi notification sana ilaalee barreessee baay'ee warri garuu hoonedhaan YouTube irra ta'anii nama barreessanii like nama godhanii nama taphachiisan video kun maaliif beektu inaaf fakkeessa warra akkasii immoo guddatanii fagaatan amma ijoollee kiyya baay'ee sana kuma dhibba kan ol darbaa jiru akkama yoo baay'atan ijoollee keenya akka keenyaatti akka Itoophiyaatti jedha akka Itoophiyaatti immoo kan jara laalama sana irra jiran jechuudha keenya ijoolleen Oromoo garuu kuma dhibba kan ol darbita jirti laata maaliif beektu ni naafti waliin jaalattu waliin guddiftu ni naafu safaratti ni naafu online irratti ni naafu naafan baay'ee rakkisaadha inaafarraa kan ka'e Yihuudaan gooftaa gurgurate booda immoo sadii foof ajjeese
qarshaatiin oolle jechuudha. Naafaan baay'ee rakkisaadha. Naaffinaa walgaggaraa laayee gogoota dhibaata daataas ta'e sanas garuu warra daataatti hin bitteeffamu. Naannessaa oola kan isaanitti ashkalakkalaa oola gadi buusee waan isaaniin wanta isaaniin agarsiisu isaanitti hin bitteeffamu. Warra yuutuubii qaba warra waayifaayi madaamii akkasitti ibidda namatti keessu gala taa'anii otoo baatanuu nama didanidha. Warri hojii isinitti ulfaate immoo waaqayyoo sinaa gargaaru warra akka hojii dhiibaa waltanii dhugaa an akkasumatti ni jechuudha. Iddoon itti dhaabinan beeka waan ta'eef ijoollee nama galanaan warra maatii koo ta'anii warra wanni isaanii godhadhe jechuudha. Notifiikeeshinii isaan akka galu godhe muluu isaanii tol laakiin hin godhe hin bo'o jechuudha. Kan ganamas ilaale kan guyyaas ilaale kan galgalaas ilaale jechuudha. Alfi waayifaayin yaada kutaa koo dhufu malee kushiinaan seenu malee bakkee keessa hin jira jechuudha. Bakkee keessa immoo maa dhaabbattee bilbila gurgurtas hin jedhu. Inna sana jira jira deemin akkas godha jechuudha. Viidiyoo achitti hojjetu an laayifii waraabu video adi mungkin plus buatan hojjada wadi ko kana jada abba mana ko kana argitan itu oh argu bata abba mana ko video sederhana andan qaba jechuudha abba mana madam na yamna na fidadde sinin jira jabaadha akka dheetti nafu bari'uudhaaf jira abdii jira irraafamu mararraafama kan jedhu faarfannaan eekaneetu faarfannaan fe'ee naa irraafummaa faarraafama abdii jira dura koo wanti nu raasu jiru egaa uffanni kiyya akkana fakkaatanne kennaan koo naa bite baay'ee bareeda jechuudha. Inni lammaffaa as keessa jira. Isa kana immoo gaafa sargii keenya keewwannaa garuu inni immoo sinitti agarsiisa jira. Baay'ee bareeda. Akkuma sinin jedhe goggogee jiran taa'uu baay'ee barbaada. Argitanii akka kana jechuudha. Atuma dhaabee nu reebduu jirra bara. Allen umaan jennu sinin jira. Kana fe'ammoo kanadha. Ilkee wadda ishee agarsiisa rakkoon qabu. Arkas original kun dhugaan sinin jira koppii miti kun haa ta'u wala uffata online haa ta'u malee baay'ee originaaladha. Sinita qashtii waan koo bitadhaa sinin jira sharbisa isa kanadha jechuudha. Sharbi qaba jechuudha. Zarqillee hin qaba jechuudha. Taa'een beeku kanaaf akkas sinii ta'e obboloota walaashee jira ba niitiin mana kana nama gatii nama baasuu dhabe malee dabalaashee hirti jechuudha. Laala wanni isa jechuudha. Sharbisa sinin jedha. Bareedan akkuma argitan kan soofaan koo kunuuti sinin jira. Qashtii waan koo jirra humaan jennu egaa gooftaadhaaf galanni haa ta'u warra jiraatu taanerraa kinoo misaanan nyaachaa ture irbaata godhadhee jechuudha. Baay'ee ulfaata ruuzii jechuudha. Kaayyoof jennee kana nyaanama gochuu hin dandeenye obboloota akkoo jabaadha. Warra dammaqanii qarshii hojjetatanii milkaa'anii nama fakkeenya ta'anii ollaadha fakkeenya ta'anii warra dhalaa ganda arabaa tuffataniif Ini mau bala lafti. Wah kana ni achi sabain jalan dah. Ini kok ni bokolok sedih orang lagi? Gurunya sana fit sama manja lama. Gurunya ada cak awalnya nyada. Shikaran nafi demo sama kisah. Salam samis ber, beri sana kata wani minta deh.
mayoneesi qibaatii mataa tokko bitadhee bishannaa qatee yoo qabaatti nasnaa liqeessaa mee karoora kamee akkatti ollee irbaata galgala paarsalitti nyaannu maayo gizee argannee galee saayinii irratti nyaannu qibala keenyaati. Adeuma jalalti horii taate Rabbii malee namni injijjiiramaa itti faayonni duratti yooni abbaa wani kana waa hundi birriitti gale qorri immoo baay'ee qorraa'eera. Kanaan maal wayyadee nyaachuun qabachuudha kana hin qorre. Waay haquudu billaahi qalaliin qorrachuudha. Shufaash ni jiru anti qabsiifatanii wanni akkasina galaaseen obboloota hoqqiname biyyi hindaanqoo yaasa Itoophiyaa keessa ruuzi nyaadha. Kun jireenya miti karoorfadha galaa warri heerumaa kan itti heerumta immoo adda baafadha teekee godha. Badee Maybe شلون استنى قارا ها تبسي نياتا ما بوتنا يلا هذا هو كاي كوشينا كيسة كلاسيك يتني أدو كنا ماما تجادو وقال ما كفاف وقصني كفاف سنة بودا قلي أكنا ما كميت بيفي أوبي فاتي بيفي رتاي هذا مناكي يا كان نيادا سلا بلا كنا يوتي مومتي هذوكا منو ما لا يقفوا मैं माथी के सोर भी यके सकम थे दवासाई दुमस्ताई هو أي تاني في التو أيانا يعني الجنيه قطعين بيت النت في جنة كنت هيدس نرجنف بزوج ما تتبرين البوي ما هي نجاح فاسقة بشان هذا سبب يعني جنبت هذا سبب يروحون ده يمكن يعتمدي هذا قول إيه ما خير جايبري ما كان يقول جوكم من أكوتي بريستي من أكوتي وبتأدي وكوبايو من أكوتي بتأدي يوم من قال جمعنا دوبة تاي سفر أكوتي بيا أكوتي ده سيبنا نقول لا تفا نقول لنا تشجين شيء كان بومويو أبشر
Gaalessa dabalatee ijoollee haroo hin cinii jabaatee ijoollee warra hin cinii immoo warra saddaati. Sinis buna sinii obaasa warra giici akkasuma warra giici warra saddaa bichaati warra akka okootii achiisu. Ani gurraattiin keessa innaan galti sadiitti diimadhe fata asin jedhee lafatti nyaachuu keessaa akka maneedha. Lalame ijoollee wanni waan fakkaatu xibsiin amma bee ani akka isin jedhu sa'aatii meeqa nyaata wattan sagaleen baare sa'aatii 12 sa'aatii 20 jechuudha. Dhibee wayyoo fidee saa fidu nama gochannaayi hagabu bulee du'uurra Kanayaachuu waa'ee sa'aatiin otoo hin beekiin fiiddee dhufte fidhiitu na gara ani sa'aatii tokko ta'e kennaan koo viidiyootti bahuun barbaadu kalee sana reebee haadha maal uummata fuuldura dhaabbadheedha. Hin qaanaa egaa wali maadaamii biratti diggifattani baga waaqayyo isinii godhe madaamii keessan naayisi otara shaayee burcuqqootti buufatu argite diggifachuun biite jechuudha. Shusa wantoota nafaafatti kanayyuu haatee fide jechuudha. Otoo daayireektii fide saayiniitti fidedha haatee fide kilaasikii hattee jechuudha. Mana godhare waan beekaa hin danda'a kaayyoo koof jedhee obsuu qaba jechuudha. Mama daashee Itoophiyaatti galee eeguutu nyaata maqaalaa kana nama warra cittaa keessa qorra bara amma taatee obboloota koo qaalaa nyaachuun qal'iseetti fakkaatama hin argamu beeqaalaa. Qaalaan warra biiroo jiraniif hin argamu amma warra maniidhaa jiraniif hin argamu. Kanaaf warri ganda arabaa hin argini hin dhufiin ammallee ganda arabaa baay'ee rakkisaadha. Ganda arabaa jechuun baay'ee gatii nama baasa. Beelisaa, eebuusaa, hojiisaa, harraabsoonsaa malee daddafee nyaadhu beektu uffata isaa kan uffadhe sitti agarsiisa jedhani isiniif jecha akkasitti nyaadhe daddafee duddinni kun seentimeetira meeqatti seen argitanii waggaa 2 keessatti kun ammoo hojii biraatiif ta'atta yaaddu jaarikaanii qabaachuudha laalaa waan inni ta'e jira gooftaa. Bitanii saayinii koo egaa waaqayyo gatii isaanii akka kaffalu araboon akkana nu gootee araba ammaa keessatti nyaachuufte jechuudha. Maaliif dandeenye qaaraa kanaan laatu birrii 1,000 hin argamu jechuudha. Birrii 1,000 hin argamu. Borookin iftaan immoo yoo na ta'e dhufee ittuma nyaadha. Alhamdulillah. Osman akkanatti dhiphadhu naa darbee jechuudha. Makiinaa bitadhe
Makiinaa bitachuufan bakkasti daadee beerakadha. Makiinaa bitadhee biyya kootti galee abbaa manaa kiyya faana. Abbaa manaa maaltu jira miti. Labbaa kana seerri hindi biyya keenya keessatti dhufee jira. Seerri hindi beektu. Seerri hindi maalidha? Ishiitu guddina dhukkuba bulootaan qo'ee ishiitu safuudha jechuudha. Seera hindi keessatti malee inni ishii fuudha jechuudha. Na bara keenyas qalabatii binnee wacii irraa kaffallee wal fuudhaa jirra. Takkallee kabajaan qabu gaa'ela akkasii qalabatii si gargaara, wacii jaarsaa si gargaara, wacii maatii kootii si gargaara ta'anii warri gootaan jaalalli keessan xaamii qabu. Kan xaamii qabu jaalalli keessan gaa'elli keessan yoo tokkoof tokko hinni jechuudha. Dhama'ee dadhabee dhufee gatii warra keetiin kaffallee jaalalli kee heerumni kee gatiin qabu. Yoo dhama'ee dhufee daara si hin baafne, yoo dhama'ee dhufee mi'a manaa hunda guutee si fuune mini manaallee kan shamarranii haa ta'u. Garuu wacii warra keetii hunda shaffanuu kan qabu isa jechuudha. Sababa birrii qabduuf jettee waan akkasitti hin galeen mana kee keessatti miidhaa fidee kabaja fi dhoowwisiisin jechuudha. Ijoollee baay'eetu gatii qalabatii wal gargaara. Ijoollee baay'eetu gatii wacii wal gargaara. Kalli walli inni akkasii jaalala keessatti waan tokkitti yoo ila hinniyyuu kan gatii kun itti baasedha silaalu inni kan laalee sana ta'uu qabu yoo gatii baasedha jechuudha. Yoo wacii sana baasedha jechuudha. Lammata deebi'ee niitii biraa fuudhuu naqu. Lammata deebi'ee niitii biraa dubartii biraa bira naqu jechuudha. Wacii baasee gaafa si fuudhu. Garuu gaafati wacii gimmaasha gargaartee feettu kabaja siin qabu jechuudha. Sin jedha seerri hindii isa kana jechuudha. Seerri hindiin biyya keenya keessa dhufe. Karaa lafa jalaa wacii walii kaffalu. Warri hin beekani isumatu kaffale jedhu. Ishi kaffala badhaabbate. Wallaahi akka siidaa suuti dhaabee na hambisu waan akkasitti hin galan. Seera gaa'elaa Oromoo dhaabbatee guuchisee setti heeruma kan itti heerumte jechuudha. Wallaahi akkuma shamarran hin du'atte la gaafa carqii maattarrattu hin kaffalchiisti gaafa shaarbii bitattu hin kaffalchiisti gaafa qalabatii kaffalchiisti akkas godhe ficcisiisee itti heerume tanan tokko jennee kaaree jammarree wajjin hojjenna malee sumanii qaba shiningii qaba waan akkasitti hin galu. Maal samii jaalala akkasii tuffii na barbaadannaa kaffaltee miti isin jedha gaafa hawaasa irraa haadha jechuudha. Dhiirri bara kanaa immoo baalagee obboleeyyan dhiiraa immoo dhiifama naa godha. Si warri cawaan, si warri nama tunne, si warri haadha manaa keessa kabajan nattuqii na dheeggada yoo tokko dheeggada yuutuubii kana si cunsiisa ammas naa jedhe. Innaa asii tunne si warra cawaa, si warri dubartii kabajan, warri dubartii keessan jaalatan si tunnan. Warra shamarran biizinasii godhatan, warra shamarran xiqqeessan, warra shamarran maayin baastu jedhan nuyi maayi baasna dhugaan sinin jedha. Dubartoota keessaa na godhate itti waaqayyoo na filate. Delivery kiyya laala alkallee jechaadha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya warra gaachanaala kiyyatti haala makamtanii laakinaa godhaame yuutuubii kiyya jechuudha. Viidiyoo kiyya baay'ee na jalaa ajjeesaa jirtu. Baay'ee na jalaa ajjeesaa jirtu. Akka itti fufeen hojjannee gochaa jirtu. Laayivii waraabessaati guuttachuudhaaf intarneetii hin qabu. Dhiisuudhaaf immoo yuutuubiin kun nama irratti biyyatti yoon galee waan baay'ee ittiin hojjedhaa itti beektu. Waan baay'ee irratti hojjedhee yaada fiilmii garaagaraa diraamaa hojjechuu nan jaaladha. Maal gachin immoo waggaa keessatti waan lamaaniyyuu guuttattee yoo qabaanne yuutuubiin hin gubata jechuudha beektan. Sa'aatii fi sabskiraabii kuban guuttane waggaa keessatti ispaartee ta'a. Namoo ji'a sadii fixee inni kun edda baname jechuudha. Laalaa dhaqaati nama 300 akkasumatti taa'aa jira jechuudha. Eddasii nama 300 bicha jira Oromoo yuutuubii baate. Inaaffaa sinirra jira. Gandummaadha. Otoo afaan jalaa beekee jala afaan haasa'ee bare guyyaatti miliyoona tokko nan galaan. Oromoo keenya waliin ijaartu, siyaasa waliin ijaartu, tiktookii waliin ijaartu, yuutuubii waliin ijaartu, adda adda fiitii ijaare, adda adda inni naafti bara.
namni naaf eessallee hin ga'u tarkaanfatee fagaatu inaafina jabaadha hojjadha bira qaqqabdu akka nama kamiyyuu karooran hojjadha inni jaalatu ekelee bara akkasii jaalatanii bara na jaalachuu hin danda'u inni jaalatta akkuma ekelee barsana jaalattatis barsana jaalatta waanan waaqayyo gola keessattuu humna kee haa baa'isu gola keessattuu araaraa siif haa baa'isu malee inni jaalatta inni qaqqabda waa hundayyuu hin muddamini daba hin yaadini karaa dalgaa hin barbaadini karaa sirrii ta'e ifaajii argadhu dadhabbii hojjedhu akka kootti dudda kee aarsaa godhe hojjedhu waa hundayyuu hin ta'a jechuudha. Egaa ani qashtiin keessanii kennaan koo guyyaa lama dura kaleessa mana gada na reebee na caccabsee mataa kiyya akkasitti as na burussee ture. Haadha kun uffata akkasii na bitee na bareechee jira jechuudha. Jaalala waan naa qabuuf na reebee natti fakkaate gaa amma jibba miti jechuudha amma jaalala jechuudha. Jaalalaan na reebee anis dhiisee fira jechuudha gaa amma dhiifama godhee fira durallee gandummaa reetanii. Jaalala ta'uusa baree jira jechuudha uffata koo sana uffadhee isinitti agarsiisa. Lama saayuu gatiisaa zaseen bitachuu barbaadanii ayaa saduu naannidha kakaati wanni jechuudha. Karaa koomenti lakkoofsa koo isinii maxxansaa yeroo ta'an jechuudha. Qoosaan uffata kana bitachuu barbaadan waa tokko waan sirratti dabalee hin jiru nafsi ganzaba nafsi bitatta jechuudha. Deddemisha bakka deddemisha afur yoo bitatte garuu dhibbaan bitatta sadii yoo bitatte 75 gatiin delivery deddemishanidha. Sinjira bakka jirtutti si fidaa akkasitti sinjira የኔ ማሮች የኔ ቆንጆች ስንከፋይኒ ኦቶ ጋፍ ሲንጋፈ ኢትዮጵያ ጅራተሪ ኑሮ ወደዲ ጅራ ከሰዩ ሰዓት ከነ እንዳንቆ በከመቀጥ ባስቱ ዱረ ደኩ ደናሙ ማት ባሰቱረ አማ መቀጥ ባስቱ እሺ እንደበለ አጥንቲሽ እንደበለ ይሆን አጭማጅራ አይደል ደም አፍሪካን አምባሲ ከሮፋት የቱ በራራ ብዬ ጅራ አይቾ ቅርጫ ገናዩ ነው ከሰንጋት ሲንጀራ na jabaadha saati kana moo warri karaa adda addaa maatii keessan biyya namaa keessa fiddartan of eeggannoo godha baay'ee rakkisaadha biyya namaa keessi kan nama dhufaa jiru baay'ee rakkachaa jira iddoo garaa garaatti jechuudha karaan danqaa ta'e warri hojii galchan immoo ijoollee dabaddabaa jiru nama dhabame malee dhugaadha safara kana baasii ajimman jedhamtu kana keessa ijoollee baay'eetu tumamaa jira jechuudha itti qabameeti yoo hojii dadhaban achi gadi aramdachi darbattachi deeftachi musaan tuttuha meeqatu yaabolotan koona jireenya miskilqilii keessa jira sanitti fakkaatiin kanaafi jabaadhaati waan qabdaa walitti qabadhaa karooraan hojjedhaa nama jaalattan adda baafadhaa nama jaalattan siniin jedhu jaalallee malee namni hundinuu tokkodha jechuudha jaalallee innati faana galtuu fi inni ollaatti tokkooti abbaa manaa kee rakkoo kee si beekuu danda'a si beekuu qabaat rakkoo isaa beekuu qabda gargaaraa kee ta'uu qabdaatis gargaartuu isaa ta'uu qabda lamaan keessanii walitti wanneechuu qabdu jechuudha abbaa manaa kee haadha isaa fi abbaa isaa dhisee gara kee gaafa dhufu ati waan hundumaa fi ta'uu fi qabda jechuudha waan hundumaa jechuudha dhibee isaa biratti bira dhaabbachuu rakkina isaa biratti bira dhaabbachuu yaalchisuu danda'uu qabda jechuudha. Ini akkasumas gargaaru qaba jechuudha. Isin lamaan iyyuu haadha fi abbaa keessan dhiiftanii walitti ida'amtaa waan ta'eef kanaaf jaalallee nama akkamii jaaladha nama akkamii faana gaala dhaabbadha kan jedhutu adda baafadhu. Nama boruuf si faana deemudha. Nama rakkina keessatti si gargaarudha. Dhabaaf argachuu keessatti nama si faana jiraatudha sana gochuudha. Namni bara kana waan boonisiisaa waan pointiisaa jechuudha. Waan ijaan mul'atu qofa qabateefa. jaalala yeroo barbaadu jechuudha. Waan akkasii dhaabe jedheen fagoo dhaabbadhu narraa'in ati mucaa kakuuti aarsaa kafalte ganda arabaatti riba dhabde harraabsoo sana muluu baatte diqaalaa isaanii baatte oddoo teessoo kakuu kana gaafa hawwatoo hawwiituu galgali deebisitti dhufu amma laala isaatii jaattan hojii jamra isaati lama ta'uuf jechuudha. Baay'ee siqiqa garuu waaqayyo galanni haa ta'u narraa mata jiraanii
Sa'aatii kana yeroo itti bahuuti jechuudha. Amma wanta na yaaddeessu jiru sin jechuu barbaadatanii jabaadhaa warra of qaban ta'a waggaa lama karoora waggaa lama qabaashi immoo waliin ilaalla jechuudha. Maal akka fakkeessuuf kamta akka irratti hojjedhu maalifus akkan hojjedhu walumaan ilaalla maatiidha waan ta'eef eessayyuu hin dadhu. Gaafa sargii kootillee na waliin turtu gaafa samaanaa kootillee na bira turtu na bira jirtu jechuudha. Yeroo maatii kooti waan ta'eef jechuudha. Laayik gochuu inni raaffatee yeroo hundayyuu wanti amma daddafee waan waraabu feettanii sa'aatii laayif galuu hin danda'u jechuudha. Laayif yoon kalee sa'aatii amma tokko waan jechuun nan danda'a viidiyoo taphachiisa jechuudha. Garuu laayif galuu hin danda'u intarneetii malee laayif galuu hin dandeessu waan ta'eef karaa kana viidiyoo waraabee achis ta'eetan amma 700 guuttadhee jira jechuudha. Sa'aatii 700 guuttadhee jira. Amma ishii kanaa itti dabalee boruuf taa'is akkasuma godhee ilaalee viidiyoo tatti daddabalee jechuudha. Mehen la sinin nuffisiisin viidiyoo kiyya laayik gochuu hin dagatina. Abdii kooti jaalala qabdan baruu barbaada. Anis akkasumas agarsiisa jaalala isiniif qabu. Egaa gola haadha keessatti akkasitti irbaata nyaanne dachee Itoophiyaa keessa irbaanni jiru har'a sirriitti jira. Egaa maali yaa Waaqayyo furmaanni keenya Nisagalle nisadamne dadarbatamaa nama jedha Salamoon Alamu. Kanaaf egaa Waaqayyo gaariidha isin jedha qarshii waan ko baay'ee isin jaaladha. Baay'ee si kabaja uffata koo kan ammoo uffadhe isinitti agarsiisa. Bitadha mala baashiitti ibeettanii hojjettu. Naa xiqqoo ishee bitadhaate akka kanatti faatti jedha ittiin viidiyoo waraabaa itti yuutuubii hojjedha. Itti footoo kaa'ate kanatti jechuudha. Abbaa manaa keessanii erga warri abbaa manaa hin qabne immoo postuudha YouTube Facebook irratti laayik isinii jechuudha. Mee uffadhe isinitti agarsiisu uffadhe isinitti agarsiisa. Qofaan na qabde irteetumas ta'u jechuudha. Wallahi guluga nama akkamta akkan hojii ka'ee deemuun beeku jechuudha. Ida tabii jira. Asinitti na agarsiisa jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Inni lammataa akkana fakkaata jechuudha. Inni na bitame akkana fakkaata inni lammataa jechuudha. Shaarbii bisaa faana bitame. Viidiyoo kootu gabaabduudha afaan gabaabsa irratti agarsiisaadha. Baay'ee bareeddi shaarbii ishiiti. Akkana borcillee baay'ee hin qabnu. Otoo olii gad fiinnu finnee jira jechuudha. Taata borcii qabnu. Gooftaa galatu. Kun immoo barii simbiliidhuma. Irree otoo nama keessas ta'e akkasitti narraa buutama qashtii kiyya. Egaa kun siistama macifama jechuudha. Isiniin jedha qashtii waan kiyya. Egaa kun akkasitti bareeda jechuudha. Inni lammaffaa kunis kan naa bitame jechuudha. Kennaa kiyya naa bite lammaffaa kunis hin bareeda. Kana yoo akkasitti hidhachuu baatan akkasitti baay'ee bareeda jechuudha. Isiniin jedha bitadha. Ol dargodhadha. Na bira jira. Sendi isiniif godhachuudha. Ayyaana akkasitti na dabarsee guyyaadha. Kennaa kiyya uffata lama naa bitee sakalee sana reebee sana naaf dhiisinaa jedhee jechuudha. Yoo isinitti tole laayik ishee gochuudha. Itti fufnaa isiniin jedha qashtiiwwan koo. Hin bareedu? Qallaal hin bareedu. Haa ta'u shamarran keenya raga jettee deemuudhaaf uffata akkanaa yoo bitatte baay'ee gaariidha. Akkas qullaa akkas maali inni biyya keessa deemnu maaliif faayida? Ittu bil na godha koo Araboon oli gannu ariyaa walitti uffannis oli gannu ariyaa jechuudha. Yeroo akkanatti uffatta sirraa bareeda jechuudha. Waa dhaabbadhe isinitti agarsiisaa mee? Laakiin wanti kan akkas fakkaata jechuudha. Argitan?
faashinii agarsiisuudhaaf baay'ee deemna. Bitadhaa isiniin jedha. Duubni isaa kun akkas fakkaata jechuudha. Egaa kana hundee kan gochuu jaalate gooftaadha malee biddeen illee nyaannee miti. Boqonnaa illee jiraatee miti. Yesuusti kana gochuu danda'e jechuudha obboloota akkoo. Bitadhaa warri bitatiin isiniin jira. Hin bareeda baay'ee. Akkas fakkaadha kaani qashtiin keessanii. Gitanii buguriin akka tanaa fixxe. Ani yeroo biyya jiru ijoolleen fuula kee maal dibatta finaan lanaa jiru. Dibadhu jechuudha baalazinii dhaanaa. That's fake akka tanaa fixa jechuudha. Haarii ta'ee waasaan beeku bugurii fuula na fixee jira. Isiniin jedha uffanni isaa qalanii sanarra jechuudha kaatu oriijinaala dhugaa asirra jira. Kun illee gosa baay'ee jira jechuudha. Kunis birrii 25. Na uffata ragaa jedhee uffatanii deembichaafis uffata amantanii deemuudhaafis siin citaa nama narraa buusaa kan hin jenne uffata amanamummaadhaan deemuudhaaf tarkaanfatanii jechuudha. Miidhagina keessaniifis kabaja keessaniifis uffata akkasii bitadha jechuudha. Gara boodatti illee uffata jijjiiru isinitti agarsiisa jechuudha bitee. Hojjechuu yoo barbaadan hojjedhaa. Onlaayinii irraa uffata talabuu jechuudha. Maaliif gootu jechuudha. Jaraa walii galtaniiti. Liinkii fudhattanii gurguruu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isaa 25 baasan kana ati 35 yoo baafte birrii 10 tirfii kee jechuudha. Onlaayinii irra hojjettaa jechuudha. Na walitti qabanii ji'a tokko ji'a lamatis ammoo gurgurtaa jechuudha. Walitti qabanii seendisii godhu walii kiratte jechuudha. Dirama 5 dirama jaanama sii kenna. Onlaayinii madaami sii kennite interneetii madaamiti waan akkasii hojjette. Ma'ees namadha ani garuu interneetii waan hin qabneef kana hojjechaa jira isiniin jechuu koomti. Nama hojjetutu natti gurgurate naa jechuudha. Araabuma garuu isheen hojjechaa jirtu isheen natti gurgurtee jirti jechuudha. Isheen yookiin 15 fuute laala akka inni banamu jechuudha. Isheen yookiin 15 fuute ta'a. Ani garuu 25 irraa bite uffata lama irraa bite 75 delivery 25 jechuudha. Oriijinaala dhugaa isiniin jira kun. Isiniin jira yaada chaayinaalee kootiif qabdaan gaaffinaa qabda isin jettanii iccaboo kun mara atteettanii bira darbuu dura dubbadhaatiin jajjabeessaa nawwarsaa isiniin jira. Ani wallaaltuudha. Turtii gaarii ayyaana gaarii isiniin jira. Xinqatammoo akka waliin dabarsinu abdiin qaba. Okay, qashtii waan kun